dorgommii quraanaa akka addunyaatti deemsifamaa jiru kan Itoophiyaa irratti qophaa'e kana irratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dorgoman Itoophiyaa irra sadaffaa ta'uudhaan xumurameeti jira. Kanaan wal qabatee sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni hedduun gammachuu isaanii ibsataati jiru. Inni biraa daa'ima kichuu haala suukanneessaadhaan ajjeefamte kan hedduu takka dallansuu guddaa uumeetiin jiru. Anis kaleessa viidiyoo tokko isiniif hojjedhe. Viidiyoo san irratti illee yaada gartee loltootaan gudeedamte jedhutu jira ka jedhu irratti waan ragaa qabatamaa hin qabne koomantiilee jedhu namoonni hedduun koomantii jalatti illee barreessaa turtan san irrattis waan isin jedhuun qaba. Taatee suukanneessaa kana miidiyaalee hedduutu gabaasaatiin jira. Haga ammaatitti maaltu jedhamaa jira maaltu godhame ka jedhu mee haga tokko waliin ilaalla. Jecha simboo kanaan wal qabatee akkamiin gartee nuti daa'imman as keessatti biyya kana keessatti gartee biyya qabna jennee as keessatti ilmoo dhaluu dandeenya ka jedhu namoonni yaada akkasii kaasaa jiran jiru. Mee yaada hayyootallee haga tokko isiniif dhiyeessa. Akkasuma walgahii paartii badhaadhinaa kamarsaa lammaffaa amantana sabsabaa taa'aa jiru irratti paartiin badhaadhinaa liqaambar isaa ammas irra deebi'uudhaan Dr. Abiy Ahmad shumateeti jira. Dr. Abiy sirra deebi'eetiin filamuu kanaan wal qabatee fuula Facebook isaa irratti waan maxxanse qabaanii Abduu Moobaala Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Paartiin badhaadhinaa dhiheenya kana koora isaa lammaffaa walgahii isaa lammaffaa kan taa'aa jiru irratti keessattuu gartee haasawa Dr. Abiy achirratti godhetti namni tokkolleen dararamee hin beeku waggoota jahan dabran kana waan nu boonsu keessaa waan nuti ittiin paartiin keenya ittiin boonu keessaa kan hedduu takka ajaa'ibsiisaa akka komoodiitti akka diraamaatitti namuu gartee yaada adda addaa irratti kennataa akka ofii barbaadutti hiikataatiin ture kanatti dubbate keessaa jechuudha. Walgahii kanarratti paartiin liqaambar isaa yookiin bulchaa isaa irra deebiidhaan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad liqaambar paartii badhaadhinaa kan hogganaatiin ture ammas irra deebiidhaan akkasuma tamasganis itti aanaa isaa danfaaraas akkuma duraanis itti aanaa godhuudhaan filateeti jira jechuudha. Haga paartiin biltsiginnaa jedhamu kun jirutti Dr. Abiy hoogganaa paartii kanaa irraa kabiraattu filatama jedhamee namni eegu waan jiru natti hin fakkaatu suni waan eeggamellee miti hin eeggamullee. Akkasii maxxanse ka Dr. Abiy fuula Facebook isaa irratti har'a teekinooloojiitti fayyadamuudhaan filannoo paartii badhaadhinaa geggeessinee jirra. Kunis qaama imala biyyaalessaa gara dijitaalaatitti taasifamuuti jechuun dijitaala akkasii gartee qubuma irra kahaniitiin filannoo haala kanaan geggeessan kan gartee filannoo haqa qabeessa seera qabeessa jechuun filannoo biyyaalessaa ka gartee dhufu kan uummanni gartee mootummaa abbaa barbaade fedha ofiitiin filatu san irratti illee dijitaala kana fiduudhaaf deeman natti fakkaata. Imaanaa fi itti gaafatamummaan filannoo kanaan anaa fi pirezidaantota itti aanaatitti kenname kutannoo haarawaan hojiif akka kaanu kan nu taasisuudha jechuudhaan haala kanaan afaan Amaaraatiin afaan Oromoo afaan Ingiliishiin maxxansee jira jechuudha. Fuula Facebook isaa irratti Dr. Abiy Ahmad paartii badhaadhinaa liqaambar paartii badhaadhinaa kan duraanis kan ammaallee aga badhaadhinni jiru fuula duratti illee isuma jireetii yaada. Akkuma gartee gaafa duraa liqaambar paartii yaadi taheetiin mallas yeroo garagaraatitti paartiin isaattu dide malee yeroo maal jedhamaa ture gaafa duraa takkanii yaadattu mallasiin paartiitu dide malee akka namni biraa filamuu barbaada. Paartii isaattu deddeebi'ee isuma filataa waggaa 20 meeqa waggaa 20 wahii mallas kan inni filamachuu irra deddeebi'ee jechuudha. Jedhamaa ture jechuudha. Jechuun ammas adeemsi akkaatuma gartee karaa mallas san natti fakkaata. Haga paartiin biltsiginnaadha jiru Dr. Abiy matu filama. Tamasganima biraatitu filama. Meebi yoo tamasgan sun bakka biraa jechuun waan aangoon biraatti kennamesi tamasganima biraatu bakka san buufama malee Abiy bakkuma san taa'aa jireetii yaada. Hundaafiyyuu ammas irra deebiidhaan Abiy Ahmad paartii liqaambar paartii badhaadhinaa ta'uudhaan filameeti jira isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee hawwiidhaan kan eeggamaatiin ture dorgommiin quraanaa akka idila addunyaatitti biyya keenya Itoophiyaatti kan geggeeffamaatiin jiru wal dorgommii quraanaa azaanaa wantoota adda addaa waan amantii muslimaatiin wal qabatu hedduu irratti nashiidaa dabalatee duratti gartee dorgommii garagaraatti kan geggeeffamaatiin ture. Itoophiyaarraa dorgomuudhaan kan bakka buutee Qamariyyaan sadaffaa bahuudhaan akka idila addunyaatti biyyoota 60 irraa Itoophiyaa bakka buutee jechuudha sadaffaa bahuudhaan xumurteeti jirti. Isa kanaan namoonni hedduun gammachuu isaanii ibsataa jiran sooshaal miidiyaa kanarratti Itoophiyaa keessa hanqinni dhiirotaa akka jirudha kuni kan mul'isu. Itoophiyaa keessa dhiironni lolatti dhumammoo maali nama jechisiisa. Dhugaa dubbachuu fi dubartii malee akkamitti gartee waan hagas qooda sadarkaa gartee kana dorgommii kana keessa akkamitti gartee dhiirri haguma sadii kan bahilleen akkamitti keessaa dhabame nama jechisiisa. Hundaafuu Qamariyyaanis baga hinjifate. Baga gammadde jennaan baga gartee bu'aa ifaajee keetii irra guddaa kan namni gartee amantii isaa kan hordofuuf akiraa fi asirratti gartee kuni kaka'umsumaa fi akka gartee namni waan kanatti gartee hirmaatuudhaaf waan nama kakaasuudha. Hundaafuu baga gammaddee maashaallahu jennaan. Dhiironni hagamta akka gartee akka dadhabuu taanee kan agarsiisuudha. Dubartoonni gartee akkasitti ifaajanii akkasitti gartee baratanii bakka hundaan dorgomanii akka sadarkaa addunyaatti gartee sadaffaa bahu jechuun waan salphaa miti. Baga gammaddeennaan Qamariyyaadhaan. Kabiraa waa'ee daa'imaa Simbooti.
Waa'een daa'ima simboo kanaa kan kun waan garaa nama balleessu. Waa'ee daa'ima tanaa irratti kaleessa viidiyoo tokko isiniif maxxanseetiin ture. Viidiyoo isiniif maxxansan irratti komantii namoota hedduu argaatiin ture. Fakkeenyaaf namoonni tokko raayyaa ittisa biyyaa yookiin ammoo gartee loltootatu naannoo san jira, rakkoo nageenyaatu jira naannoo san waan ta'eef loltootaan gudeedamtee kan jedhu namoonni tokko dubbataa jiran sooshaal miidiyaa kanarratti kan jiru achi keessatti dubbateetiin ture. Of eeggannoodhaan isiniin jedheetiin ture achirratti ammas. Akkasuma ammoo maxxansa namoonni adda addaa fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansan iskiriinshaat isiniif maxxanseeti. Dhugaadha. Of eeggannoo feesisaa wanti akkanaa kun jechuudha. Haa ta'uuti ammoo maalirraa jedhame isuma sanillee yaadotuma gartee namoota sanis cal jennee fiinee fuuneetiin akkasitti miti anka maxxanse jechuudha. Baay'eerraa loltuu mootummaati anka jedhe san ollaan maatii irraa maaltu jedhama. Wanni kun sodaatamaati ture. Viidiyoon waa'ee daa'ima tanaa barajjeefamuu qofa miti. Dubbatuudhaafuu sodaatu ture bara. Dubbatumaafuu jechuudha. Waa'een daa'ima tanaa hedduu nama gubaa beeke amma. Dhugaa dubbachuuf Oromoo ta'uu baatte maaltu ta'a nama jechisa. Ammoo kun akkuma namummaatitti illee Oromoo taate Amaara taate Tigree abbaa barbaadayyuu haa taatu. Mee gabaasa BBC maatii irraa ollaa irraa maal fakkaata? Fakkeenyaaf fakkaatan ajjechaa isii warri amma sadiin to'anne jedhamu kun hoo namoota akkam walumaan dubbifna. Gabaasaan BBC bal'aadha. Amma eenyutu shakkamee fi akkasuma shakkamtoonni sadii to'atamanii jiru jedha BBC'n fuula lameen tanas eenyutu shakkame. Ajjecha daa'ima tanaa wayita raawwatamutti namni ijaan argee BBC'n dubbise hin jiru. Maatii fi ollaanis shakkima malee namni ijaan argee akka hin jirre dubbatu. Maatiin BBC'n dubbise shakkiidhaan amma dhugaa dubbachuudhaa fi abaluudha jedhanii gara siyaasaatitti naannessuun ni ulfaata. Garuu namni bakka san jiru irra caalaan ijoollee raayyaa ittisa biyyaati. Namoonni hedduun akkas jedhanii dubbachuu hin barbaadan. Qabatamatti namni ijaan arge jiraachuu baatus namni dhiheenyaan bakka san oolu isaanuma. Namni ijaan arge osoo jiraates hin dubbatan. Osomaa ijaan daayirekti argellee hin dubbatan. Olloonni daa'ima tanaa ka warra olloota daa'ima kanaa gama isaaniitiin namni sa'aatii sanitti ijaan arge waan jiru natti hin fakkaatu. Sa'aatii sanatti ammoo qaama nageenyaa eegsistuu raayyaa ittisa biyyaattu naannoo sana ture jedhu jedha. Kun amma jecha BBC'n akka achirraa odeeffatetti ofii isaatii keessatti dubbataa jirudha. Itti dabaluudhaanis namni arge ammatti waan jiru miti. Namni naannoo sanas waan himuu sodaatan wahii natti fakkaata. Ollaa beeke kana kan dubbatu. Dhimma kana kan gaafanne bulchaan aanichaa ammoo obbo Birhaanuu qorannoo malee dubbachuun dogongora ta'aa jedhaniiti haa qoratamu jedhaniiti. Tole hayyee shakkamtoonni sadiin to'atamanii jiru jedha. Shakkamtoota sadiin to'ataman jalatti BBC'n akkas jedheen miseensi maatii yoo qoratamaa jira ta'e wanti beekan yoo jiraate gaafatamanii namni abbaa kanaa jedhee lafaa kaaseyyuu hin jiru ni sodaata hunduu jechuudhaan deebisan. Bulchaan aanaa meettaa walqixxee obbo Biraanuu Ajjamaa garuu namoonni shakkaman to'atamanii jiru jedha. Qorannoon hospitaala geggeeffame bu'aa isaa eeggamaati kan jiru wanti adda bahee amma hin jiru. Akkamiin ajjeefamte? Akkaataa ajjeefamaa irratti poolisiin ammatti waan ifa godhe hin qabu. Akkamiin ajjeefamte ka jedhu kana jalatti ammas akkaataa ajjeefamte irratti poolisiin ammatti waan ifa godhe hin qabu. Maatii fi ollaan daa'imti tun erga gudeedan irratti raawwatameen booda fannifamtee argamuu dubbatu. Manni yaalaa isii ilaalee jennaan gudeedatu irratti raawwatame jedhan. Kan amma walisoo jechuudha. Kan naannoo san jiru manni hospitaal naannoo san jiru kana jechuudha. Miseensi maatii gama isaatiin hospitaala bu'aan qorannoo ammatti waan hin geenyee fi argachuu baannus waan arge jedhan akkanaan BBC'tti himan. Ajjeefamtuu ishee arganii gaafa qaama ishee ilaalan qaamni ishee akka gudeedamteedha kan mul'isu. Harki nama jabaattu abadhu bakka kana sirritti harka nama jabaatitu qaama ishii akka jabeessee qabee ni beeksisa jechuudhaan dubbatu. Miseensa maatiitii qabadhu kun akka iddoo biraa tasgabbii miti gara meettaadhaa baay'ee rakkisaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa keessatti ambulaansiin reeffaa gara Finfinnee geessuudha himan. Naannoo meettaa naannoo keenya kana akka naannoo biraa tasgabbii hin qabu. Loltootatu jira jechuun rakkoo nageenyaatu jira kan jedhu akkasiin dubbatan jechuun qaama jajjabaan nama harka jajjabaatiin qabamtee gartee akkas akka miidhaan sun irra geggeeffame ni beeksisa. Akkasuma itti dabaluudhaan achi qabanii hidhan malee of rarraastee yookiin ammoo rarraafamtee hin turre jechuudhaan himan. Rarraasammaan sunuyyuu achuma irkisaniituma hidhan malee rarraasa akka hin ta'in hin beeksisa. Osoo ijaan argeeyyuu namni dubbatu hin jiru. Mee maal sin murtama sira? Kuni gaddaa nama hundaatiif. Mee waan abbaan daa'ima tanaa dubbate haga xiqqoo takka dhageeffanna. Daa'imti tun tiyya qofaa miti tan biyyaati tan Oromooti tan maatii hundaati nama hundatu gadda keessa jira ana qofaa miti akkamtu isinitti dhagahama jennaan dhageeffadhaame. Dhaamsi namni dhaamu ammatti qaamni qorata yakkaa kan godinaas haa ta'u kana fitis amma itti deemaa jiru
Isaan irraa darbee immoo uummanni Oromoos biyya keessan biyya alaa sagalee ta'ee haqni kun akka bahuu danda'uu fi deeggarsa naa godhan gaariidha. Haa ta'u akkamitti jirti? Haati gaarii jirti? Obsiteetti? Ammatti rakkisaadha. Mucayyoo dhabuun qabne waan dhabneef amma danda'anitti maal gochuu dandeenya. Obsuu sobaanne waan sabaan laphee nama cabsuudha waan ta'eef ana qofa osoo hin taane uummata naannoo kana irratti bahaa guddaa ta'edha. Warra maatii kana qofa osoo hin taane gadda kana kan hirmaachaa jirru maatii qofa osoo hin taane akka biyyattidha. Akka Oromoottidha. Akka biyyaatti waan ta'eef kun waan laphee nama cabsuudha. Ta'es hin beeku naannoo kanatti si dhageessu waan hin beeknedha waan haaraan ta'e kana baay'ee gaddinee gadda kana immoo uummata Oromoo hunda waan ta'eef ana qofni hin dhabne uummata Oromoo hunda dhabe waan ta'eef nama kana kanaaf amma danda'amaa ta'e namni dubbise Mubaarak akkuma amma dhageessan kana gadda biyya guutuuti taateen akkanaa kuni taatee gartee galtee nama hundaati ollaa guututu garteen waliin gadda keessa jira waan qofaati hadhaa gadda hamaa san keessa iyyuu taa'ee akkasitti gartee ollaa guutuu gartee keessa waliin gadda keessa jiru akka biyyi guutuun gartee akka keessattuu gartee sabni akka sagalee ta'uuf dhugaan isii akka bahuuf akka gartee sagalee nuuf taatanii haga ammaatitti qabatamatti gartee wanni kana sani jedhameetiin himame hin jiru suni kaamee fuula duratti illee meenuma ina qorannoon geggeeffamee jira Baabul Hospitaal Finfinnee illee geeffamee ammoo kan naannoo sanii akka gartee gudeeddaadhaan godhamedha kan gartee Finfinnee geeffame haga ammaatitti qorannoon nu bira achi baheetiin gartee nuuf hin dhufnee riizaltiin ka jedhudha. Rabbiin dhugaa isii haa baasu kaa maal jennaa miti waan bira. Tole hayyee mee waa'ee daa'ima tanaatiin wal qabatee waan hayyoonni jedhan taa'ee danda'a keessattuu eega gartee hidhaadha bahee ifatti waa'ee miidhaa saba isaa irra gahaa jiru bifa addaatiin kan hedduu takka jaalatame gara gartee nama 40,000tti dhiyaatuun kan gartee laayikii godhame kan namoota hedduu biraa nuuf jiraadhu jechuudhaan jaja guddaa yookiin ammoo gartee faaruu guddaa kan argate taa'ee danda'a akkas jechuudhaan katabe waa'ee daa'ima tanaa irratti taa'ee danda'a reedoo akkas jechuudhaan katabe al tokko Tiripoolii Liibiyaan magaalaa akkaan bareeda turte Koroneel Gadaafiinis daran faarfamaa fi aangoo jaalataa ture har'a garuu miidhagni Tiripooliitii fi faarfamni koloonelichaa hin jiran dubbiin ijoon nagaha amansiisaa fi waaraa malee ifaa karaa irraa calaqqisu akka hin tahin seenaan kun ni agarsiisa. Dhaloota dhufuuf hojjetuunis kijiba. Ufii amananii bilaasha dhaadhatu otoo hin taane biyya nagaa daa'immanii akka simboo biraanuu bilisummaadhaan itti baratanii guddatan uumuu ta'uu qalbii qabeessi ni qalbisa jechuudhaan maxxansee taa'ee danda'a reedoo hanga ammaatitti gara gartee nama 3,000 dhiyaatutu sheer godhee gara nama 35,000 oliitu laayikii godhee koomantii 5,200 oltu kennamee jechuudha. Kabiraa immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkas jechuudhaan kataban fuula feesbuuka isaanii irratti. Ajjechaa daa'ima kichuu simboo biraanuu tanarratti raawwatame wal qabatee namoonni hedduun yaada isaanii kennachaati jiru ka hayyoonni hedduun fuula miidiyaa isaanii irratti gadda isaanii ibsataa jiru akkasuma gartee akka hayxisii bahullee gaafachaati jiru fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkas jechuudhaan barreessanii zabanuma akkanaa kana keessa jiraachuu caalaa wanni nama yaaddessu maaltu jira jechuudhaan gaafiidhaan kaa'anii namumti gochaa kana raawwate biyyuma kana keessa jiraachuun isaa daashidhanii mallattoo gaafii kaa'anii bakki ilmaan dhalanii itti guddifatan yaachiftuu ta'uu mallatteessaa jechuudhaan mallattoo raajeffannaatiin kaan namni kana argu eessatti ilmaan guddifata namni kana argaa cal'isu utuu ilmoo isaa taate silaa akkam ta'a laata jechuudhaan dubbatan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa namoonni gartee to'atame jiran kunneen ammoo namootuma gartee achi keessa jiraatan maal agartan ka jedhudha ammoo warri amma karaa mootummaatiin akkuma amma agartan kana shakkamtoota jiran jechuun namootuma achi keessa hojjetan yookiin ollaa yookiin gartee hoteela san keessa ka hojjetan waan akkasiiti jechuudha ollaa fi maatiin ammoo kan isaan himaa jiran shakkiin jiru kanaadha ammoo ni beeka haala naannoo san keessa jiru hundaafiyyuu rabbiin dhugaa isii haa baasu malee nuti maal jennare ana Abduu Moobaala Biraayii hanqophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.